Kan hin gana asli kan ajjeesu jechuudha. Dhageeffatu sitti mane faafi. Amma tokko faarratti. Amma faafi ila. Faafi naa sabtaaf dhiisi. Faafiin tuni intala wallooti fakkeenyaaf amma intala wallooti. In komataa jirraa miti fakkeenyaaf osoo naman faannoo komachaa jira jiran saadu warra wabbanu keessaa ba'e komachaa jirra maa sagalee nuu ta'uu dhabaate jennee ni jirra. Mee ijoolleen keenya kuni mucayyoo kana kaleen dhukkubaa jira. Asiin ummati keenya rasaasaan waaddamaa jira. Asitti reeffa nama dachi keessa ciisaa jira. Asi keessaan ijoollee Saudi Arabiyaa irraa galaan dhumaa jirani. Mee faafi sagalee nuu ta'e jechuun yakka ta'eeti kana guutuun warra siif damcattiin tuni. Maanu leenca kennuu dandeenyu giiftii yoo ishii kennine maal rakkoo qaba cubbuu qabaa ishiin intala Oromooti miti. Intala Oromooti mi fakkeenyaaf. Jarana dhugaa walitti himna namatti miqqanyoonu keessattuu nuti ijoollee walloo hinaaffaa qabna rabbi jaati. Hinaaffaa waan jiran hin qabnu. Ol Oromummaa tana qofa jabeessina jechuun nuti. Kanaaf qeerroo jajjabeessa abbaan gaafachaa ture ana. Maalin jedhan qeerroo mucaa tana mataa gubbaa nu baasaa turtani. Jamaalees dabalate. Kaleessa amma Idris Ibraahimii fi Jamaalee kana kam goote? Saree goote gadi buufte gastii isaanirraa. Muniir Abubakar kana. Ilma Harargeeti fakkeenya Oromoodha. Sababa lakkii jedhanii kam goote saree goote gadi buufte. Ilmi namaa garuu mana keessatti kabajaa qaba waan ta'eef. Ajandaa barbaannee hojii qabna waan ta'eef. Faafiin dogongortee uummata Oromoo walloo qofa oduun taane abbaa haadha ishii dabalate uummata kutaa kudha takka hunda arrabsite. Kan silaa uummanni kutaan kudhanii hundi saadhaadha. Uummata keenya uummata walloo uummata diina keessatti cite diina keessatti wareegamaa jiru. Har'a miti barjaarraa kudha jaha durarraa eegale jechuudha. Isa bara 2018 Oromoo walloo barte kanaa mitiiti. Uummata aarsaa kaffalaa jiru kana mataa itti ol qabattee dubbachuu sodaattee mataa qaqqabattee deemaa jirti jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Nu arrabsaati, nu xiqqeessaati, nu saalfachiisaati. Akka intala teenya jennee dubbannu, akka qoma dhaannee dubbannu kan nu godhuu dhabe ishiidha jechuudha. Takkaan uummata keenya kabajdan biyya dhugaa walitti himna. Jarana dhageeffadha eenyu gadi hin jiru nuti. Silaa laali mataa ol qabneeti akka ishiin barbaachisan hin goonaaf turre jechuudha. Har'a garuu bakka mucayyoo bakka nuti ishiitti eegne hin jirtusi jiraachuufis hin jiraattu. Maaliif tokkoffaa dadhabduudha. Lammaffaa ammoo wallaaltuudha. Sadaffaa ammoo kijibduudha. Fakkeessiti jechuudha dhugaa isinitti mane asli dhageeffadhu. Ani akka nama tokkotti namoonni baay'een na kabaja dhageeffadhu sitti hima. Asli dhageeffadhu. Asli filadhee dhufe akka arrabsamne. Namni si arrabsu hin jiru barna. Ilaa namni si arrabsu hin jiru. Amma inni arraba wallaaltuu jaani jirta maal jaani dogoggoruun homa jiru si galee. Naamusa qabsi. Faafi dhageeffadhu nu arrabsineeti. Uummata keenya uummata walloo arrabsine an akka kingitti dhiisi. An akka dhuunfaatitti akka dhuunfaa si barbaadan hoo barbaachisaa ta'e uummata maaliif arrabsuun barbaachise? Farma qofa naa deebise. Amma na dhaga'i faafiin kallattii walitti dubbatin haasiriin. Amma isin uummata arrabsu uummanni illee arge nullee argine sini galee yaada keessanillee bayattan yaada keessan agarre galatooma waan yaamicha keenya kabajanii dhuftaniif galatooma. Faafi xiyyatina dhagaye. Faafi xiyyatina dhagaye. Ina warri koomentii jalatti waa barreessu. Warri viidiyoo sirratti hojjetu. Warri suuraa kee galabbatu. Si galee haa galabbatu. Siraachoonoo. Maa suuraa jaarraa abbaa gadaa galabbataan turre. Ka abbaa jufaar galabbataan turre. Ka waaqoo guutuu galabbataan turre. Sheekonni galabbatamaa jirtu ustaaz Raayyaan fa'aa galabbatamaa jirani sihii miti jechuudha. Namni asirraa warri waa galabbatu hojii isaaniitti si galee. Kanaaf yaada obboloowwan keetii akka komiititti haa dhageeffattuuf dubbise. Anamma abbaan si dhiise si haa dhiisu. Ka si dhiisuu baatellee sin jiraachisu. Rabbi si jiraachisa. Haga rizqii keetii hin jiraata. Osoo namni addunyaa kanarra jiru guutuun Oromoo miti. Baniin Adam guutuun sitti muree gaafa rabbi rizqii kee addunyaa kanarraa fixe malee ati waan taatu si galee. Kanaaf amma karaan gabaabaan intala teena xiqqoodha obboleettii teenna waan gootati. Dubbii dheengaddaatiif waan waggoota sadan darbanii taranii dhiisii dubbii dheengadda miira keessa galtee aga haadhaaf abbaa keetiin bahutti jette ka viidiyoo muranii olii gasi jalaa oofaa jiran san walumaa galatti hawaasa kiyya ummata Oromoo bal'aa fi ummanni kiyya ka walloo ka irraa dhaladhe aareetiniin isinitti balleesse jecha dubbadhe saniif itti gaabbee dhiifama naa godhaa jedhiini ijoolleen kun warri sikumata warra akka tiktookii qaban parsanaalii isaan si arrasan ofirraa arrasuu dandeetta
yoo si arrabsuu yoo feete jalaa callisuu dandeetta rakkoo miti qeerroo yoo si arrabse furraa arrabsuu dandeetta dabaltee gaafachuu dandeetta kiingis akkasuma faayidaanis akkanuma anis yoo ta'e akkasuma jechuudha isinii galee akkasii jechoota immoo akka ummataatti walitti qabde sanii afaan saniin ummata kiyya umman isirraa dhaladhe dogoggoraa warra miidiyaati aaree miira keessa galee akkas jedhee dhiifama naaf kolchaa jedhi ka dhiifama beekuu hin fudhata ka dhiifama beekne immootu wanni gootuuf hin jiru jechuudha. Maal jettan kaliifaa hin dogoggore? Kaliifaa kenna jettee Ila asli dubbiin kanu mala dubbii haasofnee finnee jirra tokko faarratti ishiin. Kingi bakka kingi ama caraan sin kenne qoy Kingi ati dhabbadhu. Anaan dubbata dhabbadhu. Ayee dubbadhu Muniir gaggabaabsa. Muniir keenya dubbadhu carraan keetti dubbadhu. Ani dubbii gabaabsa laal obboleettii tiyya ilmi namaa tahee waan kan dogongore jiru dhiifama gaafachuunis guddina. Ati sa'aatana keessatti yoo akka hawaasatti akka oromootti balleesse jennaan dhimma keetillee si ilaaluu ni dandeenya san boodaan si cinaa dhaabban ati dura dhiifama gaafadhu xumuri san boodaan waa kasirratti duulees kasi arrabsees waa hunda si ilaaluu dandeenya asoo dhiifama gaafanne waa takka ani dubbachuu waliin ilaamaa callisee taa'u jiru ani faramma waa'ee dhiifama dinne Muniir yeengaddallee kan mana kiyya buuse nama biraay ani kanin jedhe jechichan haasa'u jira malee akka miira keessa nagalchan isaanii dhiifama gaafachuu hin dinne waan san itti tsatsatee hin jire jechuudha. Na daameera maaliin abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa jechuudha. Okay, mee dhaabbadhu yeroo takka. Bakka gabaabumatti dhiifama gaafadhu san boodaan nutti himadhu. Waan si godhanii fi waan kana jette si cinaa jirra. Intala shamarratti nuti shamara bira akka dhaabbannu asinis ni beekta anas ni beekta. Ani amma sababa ijoollee Suudi Arabiyaa lubbuudhaami maaliif ijoollee Suudi Arabiyaa dhiisee waa'ee walloo eegale. Feesbuuka kiyya deemtee ilaaluu dandeessa. Miidhama uummata kanaatiif gama keessaatiin abbootii qabeenya akka gargaaran asirratti maqaa kaasuun barbaadu waa hedduu hojjechaa jirra ati amma nutti hin dheereessiniiti dhiifama gaafadhu san boodaan si cinaa dhaabbanna waa hafee ta'e himadhu si dhaggeeffanna gabaabsi bakka akkam jetta asli achii fi achiin qabin san boodaan feetu kingii himadhu feetu faayizaa himadhu feetu namoota sinjee himadhu garuu gaafii gaafatan irratti hin deebisa malee hin himadhu maaliin akkan hin himanne kan na godhe jechan dheengadda jedhe waan hangana miidhamaa karame dheengaddan of jalaa balleesse waan ta'eef saba Oromoo guutuu dhiifama jedhe akka badii achitti fudhate garuu akka ammallee boru amantii na jijjiirsisu badiin taane na godhu jiru uummata kana siyaasaan na galchan gandan na galchan Feiza waan jette irratti baatee jette la yaa akee ani intala Oromooti wanni kanaan dura irraa jecha badii dubbachuu eegale kamisee fi baatee naan hin jedhina ani intala Oromooti ani intala gandaan miti siyaasaan nan galchina saba kooti unkwaan sagalee dhiisaadhaan morma koo dabarsee kennaan borullee na saqqaluu dandeessan hundi keessan garuu kan miira keessa na galchuun na dubartummaa kan jarri kun dubartummaa kan koo suuraa kiyya istaayilii nani uffadhu fi izan haasofte istaayilii dhiisii amantii kiyya jijjiirradhee bakka barbaade deemuu danda'a naman jechisiisu jecha akkasii garuu kanin hanga ammaa miidhama koof jalaa balleesse ana dheengadda miira keessa galee miidhama hin qabaani waggaa sadii wallaahi morma kiyya qaqqabadhee deemu jira ijoolleen hin beekti jechuudha kaliifaan mataa isaatiin na beeka eenyu akka kabajaa qaban saba biraa hin kabajaa qaba saba koo dhiisaadha. Kanataansee Oromoo guutuu abbaa kiyyaa fi haadha kiyya irraa kaasee bilbilee dhiifama gaafadheedhaani abbaa kiyyaa fi haadha kiyya jechuudha. Kan akkana na godhe isaanii eenyummaa kiyya akkan dagadhee Oromummaa kiyya waa akka dhukan na godhe saba uummata kiyyaa kana keessattuu ijoollee kamisee. Godiniiti asli dhageeffadhu laa isaan hin jedhin hin ta'a isaan hin jedhin ofumaan balleessee jedhi ofiin balleessee jedhi. King Ahmad Faafi atis yeroo takka wal kabajnee gaariidha maaliif jennaan yeroo takka namni yoo wal kabajallee bareedaadha maal isinitti fakkaate Faafi atis nama laaltee koomentii namaa dubbistee koomentii namaatiif deebistee nama arabsitee taate waan ati miidiyaa irratti hin jiru tokko yeroo takka qoy. Saba kana fuula isaanii dhaabbadhee waa'ee isaanii haasa'uu hin taana miidhama nuyi qabnu miidhama nuyi ummati walloo qabnu filla fitii namaa taa'ee haasa'uudhaaf dheengadda mana ibsa abbaa jaalalaara nama kuma kanaafuu ammas dhaga'i namni waan fedhe sinaa jira dhaga'i Faafi dubbii gabaabsinaa jarana dubbii gabaabsinaa hin dheeressinaa namni waan fedhe sin haa jedhu namaaf jecha kana jedhuudha okay gaafii takka qofaa gaafadha ijoolleen tuni
maal irratti si arrabsu eegaltee maal irratti dubbiin sitti ka'e jedhi tanuma qofa naa gaafatu. Kun waan namni hunduu beeku waan namni hunduu beeku waan ta'eef. Wallahi kaliifaan kilo nabii ka armarraa yoo soba takkatti Irran deddeebiin agaasa bakka irran deddeebiin amichi Kaliifaa daqiiqaa daqiiqaatiif fixadheen callisaa isinirraa hin dubbadhu yeroo dheeraan dubbadhu. Kana waan biraa balleessuu deemtanii awwaan isin balleessuu deemtan kana isin dhaggeeffadhee isin keessa duruun beeke. Kun wanni isin dubbachuu deemtan yoo jiraatte achi duratti faafi ijoolleen tun maaliif isin arrabsitee taniiti waan dubbii kana duraa kaasu. No Kaliifaa qoy yeroo takka ani kanan barbaadu waan kana hundayyuu akka keessa deemnu hin barbaadu namni hunduu ni beeka waan lafa jiru. Ilmoon abbaan ilmoo ofii maaliif tufata intumata beektaa ilmoo ofii akka isin jalaan banneef intumata yoo isin akka badaa jalaa taates abbamatu itti ka'a waan jaalatuuf namni hunduu kana jedhaani kana hundaayyuu dhiisaati faafi atis yoo amma boodas deebitee miira keessa kaseentu taate TikTok makanarraayyuu miidiyaarraayyuu bahi nama koomenti nama tokkootiif jecha deebitee nama waaqa jechi yoo taate sin barbaachisu akkanumatti as dhiisiti waan jiru kana hundaayyuu keessaa bahaati balleessee jira jedhiti badi no yoo na dhaga'u jiraatu ijoolleen ganda biraa maana qarrabsineedha. Ijoolleen ganda biraa maana qarrabsine. Kaliifaan dhufe ana nagarrabu. Ijoolleen ganda keetii maaliif si arrabsitan? Ijoollee walloo kabisee walloo hartummaa kiloo deebiisa kooyizaadha deebisiin danda'an ture carraanaa fi malee. Tagai ijoolleen ganda biraa maal arrabsin ka jettu amma asumatti gaafi deebisii kenna maaliif akka ijoolleen ganda keetii yookaan kaasa mindinu. Nam maaliif akka ijoolleen ganda keetii si arrabsan anu asitti deebisii kenna. Ganda keetu sitti ana kanaaf si arrabsan ijoolleen ganda keetii waan hamaa yoo sirraa argan sitti dubbatan kun beekamaadha namni hunduu waan beeku. Osoo ati jirtu ka biraa yoo sitti dabre gandi kee sin jaalatu sirraa callise jechuudha kun si galee. Kanaafuu amma dhiisaati badii atillee dhiifama ummata kana ka'iti akkanumatti dhiifama gaafadhu waan kana dhaabaa asumarratti piliis gara babal'aa hin deemina ji'a ramadaanaatullee ay dhufaa jira. Dhiisaati asumarra gaggabaabsa namni hunduu emotional ta'e wanni inni darbatu baay'ee. Kaliifaa carraa. Dubbaan Kaliifaa. Kaliifaa miitirreerta. Dubbiin heddumminaaf qoriin guuttu jette Oromoon ni beeyna waan ta'eef waan ta'e hunda ni beeyna. Muciyyoon gottee jirti. Waan hamma dura taate hunda miidhama sii hunda dheengaddaaniif jalaa balleessee jette. Dhugaasiiti jechi achi boodatti hin hafne namni tokko balleessee yennaan akka Oromootti hin hafne intala takka manni bakka hunda qaqqabatanii booma takka irraa barbaade jetti Oromoon. Muciyyoon tuni dhaabbattee Oromoo walloo qofa otoo hin taane Oromoo kutaa guutuu arrabsite akkasittiin if beekaa. Dhiifama akkasin nu haa gaafattu bakka takkaa dhiifama isiirraa ka'e balleeti achi booda kara dubbii itti aantuu deebina maaliif jennaan heerri heeran dhaalu gaa'is waan takka tan hubachuu qabdan heerri heeran dhaalu amma wanni faafiin gaddaasanii dura dabre jecha sii kan gaddaasaniitu guutuu haqa qabaattus qabaachuu baattus lafarraa balleesse himachuullee hin dandeessu dhiifama hin gaafannetti faafii dhaabbadhu. Haadha abbaa keetirraa kaasi Oromoo kutaa guutuu ammas dhiifamni har'aa kun hambaru keessatti hin deebine. Hambarummaas kutaa walqabataan ilmuma Oromoo takka keessatti hin deebine. Sodaan uummanni sirraa qabu ani si jaalladha akka nama tokko si kabaja. Dhugaa si himee garuu wal bira kutuun bareedduudha. Uummanni sodaan sirraa qabu amma duraas jechaa jiran. Sodaa amma booda sirraa qaban waan ta'eef dhiifamni amma ati gaafattu kan wulii keessa deebuun hin jirre ilmi tokko kan walloos ta'e Oromoon kutaa biraa si tuqe taanaan kottuuti abbaa barbaadde kan ati ifiitti amantu haqa keenyaa baasettee yaaddu obboleessa kee tokko asitti aanutti itti himadhu garuu hayni kiyyanii hafettee yaadin aboo muciyootan jennee dhiifama kee booda waan dubbannu atis nu dhaggeeffatta eegaatti dhiifama gaafattee dubbiin dhiifaman dhumte booda waan dubbannu ni dhaggeeffatta garuu gaayis personaalii namaa waliin tuqina akka siifaa fi carraasiif kanina bakka kuftetti kaarree fuusiin jeessan hin gangalatinii bakka takka dhaabbadhu Oromoo kutaa guutuu dhiifama gaafadhu dhiifama ammaas onnumarraa gaafadhu onnee qulqulluudhaan dhumatte. Dhiifama gaafadheeraa barka dhiifoo asirratti waltan caacoo turre malee ammallee deddeebisee saba koo guutuu ofiin itti qaanaa'ee dhiifamaa jedheen jira badii kiyyaan bakka.
Galatoom. Rabbi si haa kabaju. Galatooma. Dakka xumurame hanqanuma barbaanna xumuramee jira. Galatoom. Irran deebi'ee. Hanqasuma. Isuma Amma ummanni dhaggeeffadha. Dhumate bas bakka miutii qabadhu dhumate. Kalaas mati borullee dhumate namni faafi isaa qabadhu. badda dhaabsadhee dhiya. Qoy faafi. Dhaabadhu bakka. Dhaggeeffadhaa jara kenna. Ila dhiirri dubartitti uf hin dhaadu jara kenna. Oromoon aadaa qaba, safuu qaba, duudhaa qaba. Aadaa fi duudhaa Oromoon qabdu keessaa tokko dubartii kabajuudha. Waraanni yoo walitti dhukaasaa jiraate dubartii yoo siiqqee qabatee gidduu seente bar hin dhaabbata bar. Dubartiin laga buutee irreeffattee dur rooba roobsiti bar. Tokko kun karaa aadaa hawaasa keessatti guddanneetiin. Lammata karaa amantiitiin dubartiin amaana dhabar. Nagaa raamanna isaaniitti haabuu nabii kenna amaanaa dhaammatan. Nuti rabbiin ummata amaanaa nyaatu rabbi nun godhin. Ummata aadaa fi safuu hawaasa keessatti guddatee wallaalee rabbi nun godhin. Mucayyoo tana daa'imni waggaa 10 kaballaan ija mataa baasuu danda'a. Minim mikkaabbar nagar adeellame ko amma hamile madhauuf cabsumaa fi haganuma maa uf dandeettee jiraatti maa baaziliini maa qibaatti maa looshin wayii kana uf dandeettee bitattee dibatti. Jechuu yoo itti nu gube malee isuma dhugaa rabbii dubbachuu fi faafii miti amma namni 2,700 jiru kun halkanii guyyaa uu jennee yoo iyyine mootummaa amma jiru kanatu ka sagalee namaa dhaga'u. Ka dhaga'u miti kun ifa galaa jechuudha. Sini galee. Kanaaf jara keenya obboleewwan kiyya keessattuu ijoolleen keenya ka miidiyaa fayyadamtan. Ka miidiyaa fayyadamtan warri faafitti dhiyeenya qabdan. Duraan irratti duulaa turtan ganaa irratti duuluuf deemtanillee mucayyoo tana haga feetan yoo arfillee lammi ara'iit ammallee wali gootaniif hin jiru ilmi dhiiraa tokko tokko nama jaalatee keessan barreessee fi barreeffama keessan arguun malaa arguu dhabuun malaa kabiraa qabaachuun malaa yeroo baay'ee amma duullee akkaataa yeroo baay'ee arguu dhala irratti isinii galee fiqirii kana fa'aa gaafatanii handhuquma isinitti maa rakkoo dhiirota asirra tiktook irraa biraa rabsaniin beeka waan kanaafi obboleettii teessan tana. Daa'ima xiqqoo tana an dhuguma rabbiititti duraan miidiyaa kanatti ijoollee walloo keessa faayidaa gisee poostii isii argu maal jedhu karaa keessallee walii barreessaa turre walii biraa turre nama uummata ofii bira dhaabbataa ture bakka hundatti jechuudha hin beeka gara tiktookitti erga dhufee mootu isii beeka isii yoo argu akka waan ofii ufulaala sii gala ijoollee dhiiraa keessaa ijoollee keessaa asirratti miidiyaa kanatti walii galuun qeerroodha. Sigale. Kanaaf jaruma kana sadiin namni sirriitti walii galuun sigale. Garuu yeroo jara lamaan dubbisu akka wallo guutuu asiin amaara kana qaxxaamuree ta'in isaan bira dhaqeetitti uflaala. Maaliif waan biyyaan gargar taaneef sigale. Nuti isin jaalanna isin kabanya sigale. Miidhama keessan hin dandeenyu yoo isin ofii wal miitan immootuu nama dhukkubsa. Nama dhukkubsa. Amma kenna ka Arsii ka Jimmaa ka Harargee kun akka irratti wal dhiitaa oolelee xiqqoo dandama qaba wal ollaa jira. Orma keessa